Biyyi nagaadha jettee jaalallee kee wajjiniin hoteela buluu deemta. Garuu hoteelicha keessatti kaameraan dhaabamee otoo ati hin beekin saalquunnamtii dabalatee waan ati gootu tokko lamaan waraabama. Kana qofaa miti waan ati dhoksaatti raawwatte addabaabayitti bahee onlaayinii irratti kumaatamni daawwatu. Gabaasni qorannoo BBC waan kun chaayinaatti akkaan babal'achuu agarsiiseera. Chaayinaa keessatti waa'een kaameraa kutaalee hoteelaa keessatti dhokfamanii ijoo dubbii biyya waliin gahe ta'eera. Qaayirra fagaattee gaaf deemtu of eeggachuu hin dagatiin. Dhoksaan waan raawwattu icciitiin si jalaa waraabama. Dhoksaan nam viidiyoo waraabuun hagam salphaa. Kutaa tokko kireeffadhuutii kaameraa kaa'e. Gurgurtaan meeshaalee kaameraa dhokataa adda baasanis guddataa jira. Namoonni sababa kanaan saaxilamuu sodaatanis ofuma eeguuf jecha bitatu. Lakkoofsuma kaameraa ati keessu anis hammasuma achii kaasa. Galgala koomentii jalatti olaa agarra. Dhimmi kun taatee jireenya qabatamaa irratti dhiibbaa qabu taheera. Baay'ee sodaatta. Qalbiin kee hin jeeqamu. Badii daldala kana duuba jirus BBC'n qorateera. Gabaasni qorannoo kun warreen dhoksaa namootaan daldalan saaxileera. Yeroo dheeraaf namoota kan basaasaa turan. Amma immoo anatu isaan ilaalaa jira. Gaaf tokko miidiyaa hawaasaa X otoon fayyadamu waan qalbii koo hawwate tokkon arge. Kunis viidiyoo kaameraa baaxii kutaa hoteelaa irra kaa'ameen waraabamedha. Jaalalleewwan yeroo saalquunnamtii raawwatan mul'atu. Waan Chinchang gaazexeessituu BBC Chaayinaa London irraa hojjettudha. Viidiyoo maxxanfamerra haashtaagiin Zhu Dayan Tu Pai jedhu akka jiru hubadhe. Waraabbii dhoksaa hoteela keessaa jechuudha. Komentii jalatti yoo viidiyoo dabalataa daawwachuu feete garee telegiraamii kanatti dabalamii waan jedhutu barreeffamee jira. Viidiyoo waraabamee kallattiin tamsaafamu bitachuu dandeessa. Yeroon kana bitu garee maamila VIP'ttiin affeeran. Viidiyoowwan hoteela keessatti dhoksaan waraabaman kumaatamaan qabu. Gabaasa qorannoo kanaaf jecha viidiyoowwan kunneen yeroon daawwadhu qalbii na jeeqa. Viidiyoowwan kunneen keessatti jecha namaa gadi nama godhufaa fayyadamu. Afaan nagaa qabuun akkattiin ibsuyyuu hin qabu. Taatee akkasii kanaan dura argee beeka. Garuu anaan na mudata jedhee takkaa yaadeen beeku. Erikiif Emily kan maqaan isaanii geeddarame Hong Kong keessa jiraatu. Bashannanaaf gara Chaayinaa deemuun halkan hoteeluma idilee keessatti dabarsan. Torbee 3 booda garuu Erik waan amanuu hin dandeenyee fi qaama isaa surure tokko arge. Mana taa'ee yeroon viidiyoowwan kanneen daawwadhu ofii qooddataa ijoo ta'uu kun hubadhe. Gareelee telegiraamii baay'ee sabskiraayib gochuun poornii kaameraa basaastuun yookiin spaayi-kaamiin waraabaman ilaala. Qabiyyee akkasii daawwachuun Chaayinaa keessatti dhorkaa miti. Yeroo sanaatti qabiyyee akkam ilaalaa turte? Qabiyyeen hundi kan kutaa hoteelaa keessatti waraabamedha. Waan na dhibe garuu jarri kun akka waraabamaa jiran hin beekan. Erik icciitiin isaa fi jaalalleesaa dhoksaan kaameraan waraabama jedhee garuu takkaa yaadee hin beeku. Baay'ee naare nan qaana'e. Isheetti himuuyyuu sodaadhe yaadda'een ture. Guyyaan sun guyyuma idilee ture. Manumaatti laaqana odoo nyaannu natti hime hin amanne. Baay'ee rifadhe. Waan ta'ee fudhachuu hin dandeenye. Erik dhimma kana Emilitti himuun dura telegiraamiitti gabaasee viidiyoon sun boodarra haqame. Yeroo inni dubbatee raawwatullee aniin yaaddoo fi naasuu keessaa hin baane. Gareen kunneen kana booda jiraachuu baatanillee namni jalqaba waraabe garuu koppii isa jalqabaa inum qabaata.
Guyyaa tokko ammaas deebi'ee baasuu danda'a. Viidiyoon kunin deebi'ee ba'aa yaaddoo jedhu keessa jiran. 擔心唔知幾時又會見翻條片出現喺 online 度嘛，就覺得出街有人望 Daandii irratti namni yeroo si argu viidiyoo isaan arganiiru laata jettee yaaddoofta. 住我咧，即係 waan London irraa qabiyyee akkasii kana eenyutu dhiyeessaa eenyutu gurguraa kan jedhu baruuf yaalaa turte. Gareeleen kunneen marsariitii qabiyyee akkasii irra kaa'an faa qabu. Kaardii miseensummaa Yuunivarsiitii Kaampasis jedhu tokko biteen qabiyyee kutaa hoteelaa garaagaraa irraa waraabamee kallattiin darbu baay'ee argeera. Garee tokkorraa ejantiin maqaa AKA jedhamu qabu marsariitii haaraa beeksisuu barbaadee naqunname. Amma egaa AKN waaniin akka maamila amanamtuutti ilaaluun garee biraa miseensota 100 siqan qabutti akka dabalamtu affeera. Isaan keessaa namni tokko teessoo hoteela viidiyoon kallattiin irraa darbu agarsiise. Kunis bulchiinsa Zhengzhou Henan jedhamu keessatti argama. Teessoo hoteela kanaa adda baasuuf kutaalee hoteelaa tamsaasa kallattii irraa mul'atanii fi suuraalee beeksisa hoteelota onlaayinii wal dorgomsiifne. Faayaan hoteela tokko kutaalee hoteelaa bulchiinsa erqii Zhengzhou keessatti argaman keessaa isa tokko wajjin wal fakkaata. Kutaa hoteelaa isa sirrii argachuun yakkamtoota kunneen saaxiluuf namoota nu gargaaran bobbaasne. Zhengzhou. Kutaa hoteelota muraasaa qaawwan laalee ka kutaa nu barbaadaa jirru fakkaatu arge. That looks exactly like our target room. Kutaan duwwaan yookiin qullaawwan turee fi keesseenee waan yeroo booda viidiyoon kallattii tamsaafamu kuticha akka baasnuu fi nu gargaaru wayii kaa'e. Double check on the live stream later. Kophee siliipparii siree bira kaa'uun hamma viidiyoon onlaayinii kun gad dhiifamutti eegne. Kutaan kunin kutaa qorannoon irraa taasifamaa jiru. 2 weeks later, Torbee lama booda gareen keenya gara Zhengzhou deemuun kaameraa kutaa hoteelaa keessatti dhokfame argachuuf yaalan. Viidiyoo tamsaasa kallattii hoteelicharraa darbu London irraa ilaalaa turte. Oh, I can see them. Natti mul'ata. Yeroo gara kutichaa deeman natti mul'ata. It's the room that we... Kutaa ji'ootaaf hordofaa turre sanadha. Meeshaa kaameraa adda baasu baasaa jirti. Meeshaan kaameraa dhokate adda baasu homaa nutti agarsiisuu hin dandeenye. Garuu kaameraan irra keessaa akka waraabu beeku. from above. Oh my gosh, she's looking Wayyoo na ilaalaa jirti. now. Amma argataniiru. As ture kaameraan ka dhofame. Ilaala seen. Leensii kaameraa guutummaatti caccabsuun keessummaan biraa dhoksaan akka hin waraabamne godhan. The Chinese government has been tightening up the laws in terms of hotel secret filming specifically. Mootummaan Chaayinaa seera jabeessuun kaameraa dhoksaa hoteelota keessa kaa'u dhorkuun seera haaraa baaseera. Mootummaan Chaayinaa dhimmoota kanarratti dubbachuun rakkoo kanaaf xiyyeeffannoo kennuu agarsiisa. They are quite concerned about this problem. To gain a better understanding of the scale of hidden camera pornography, Dhimmi kun hagam tamsa'ee jira waan jedhu adda baasuuf galmee himannaawwan mana murtii Chaayinaa ilaalle. Himannaawwan 70 hoteela keessatti dhoksaan waraabamuun wal qabatan adda baasneerra. And many cases happened in hotels. This is just one snapshot because not all Kuni waanuma muraasa fudhatamedha. Galmeewwan mana murtii baay'een asirran fe'aman. Iddoo himannaawwan kunneen itti banaman yoo ilaallu Chaayinaa keessa waan kun akkaan babal'atee akka jiru agarsiisa. Kaaba biyyattii Jiliin Shenzhaanii fi Fujian hamma kibbaatti dhoksaan nama waraabuun iddoo hunda waan jiru fakkaata. secret filming appears to be happening everywhere. during this investigation, we've discovered Yeroo gabaasa qorannoo kana hojjetaa turretti kaameraan basaastuu yookiin spycam viidiyoo poornii hojjechuuf oolu mana fincaanii uummataa fi manneen miidhaginaa keessa akka jiru hubachuu dandeenyeerra. Marsariitii viidiyoowwan saalquunnamtii kana erga hordofuu jalqabdee waan kaameraawwan 54
kutaalee hoteelaa irraa tamsaafaman galmeessiteetti. Lakkoofsa namoota kutaa kana guyyaan kireeffachuu danda'an bu'uura godhachuun namoonni kumaan lakkaa'aman waraabbii dhoksaa kanaaf saaxilamuu hubachuu dandeenyeerra. Dhoksaan nama waraabuun kun Chaayinaa keessatti akkaan babal'atee jira. Hamma yaaduuf nama sodaachisutti. Sababiin isaa kan nuti ilaalle marsariitii tokko qofa kan ji'a 7 qofa hojjetedha. Kunis Chaayinaa keessatti kaameraa 50 ol hoteelota garaagaraa keessatti fayyadameera. Marsariitiiwwan biroos argineerra. Chaayinaa hoteelota 120 ol irraa kallattiin tamsa'eera. Kanarraa ka'uun dhimmi kun hagam guddaa akka ta'e tilmaamuun nama rakkisu. The whole scale of it. After our success discovering the camera, Kaameraa dhoksaa kana argachuun milkoofnaan waan gochaa kana duuba eenyu akka jiru hubachuu barbaadde. AKA gave me a AKN akka tasaa screenshootii natti erge. Screenshootiin AKN natti erge kana duuba namni jiru eenyu akka ta'e akkaan hubadhuuf na gargaareera. Screenshootii akka tasaa erge balleessus akkaawuntiin sun suuraa piroofaayilii sobaa nama waan kana dhiyeessu Brother Chuun jedhamu qaba. Asitti akkuma argitan nama Brother Chuun jedhamutu ejantii kanatti bilbilee yoom akka gurguruu jalqabanitti hima. Nama kana jalatti hojii gurgurtaa kan hojjetu AKA qofa miti. come across several seller groups selling exactly the same. Hoteeluma nuti ilaalaa turre keessa waraabbii kaameraa dhoksaa kana kan gurguran baay'een jiru. Kunis cancalli daldalaa bal'aan akka diriiree jiru agarsiisa. at the bottom, Gulantaa daldalaa kana keessatti gara gadii kan jiru maamiloota qabiyyee kaameraa basaastuu bituuf warra subscribe godhedha. Kanaan ol ejantoota kanneen akka AKA warra maamiltootatti gurgurudha. Isaan ol ammoo dhiyeessitoota warra ejantiitti gurguranidha. That person, based on our evidence. Akka ragaa keenyaatti dhiyeessaan qabiyyee kanaa Brother Chuunidha. So I'm gonna call him. My God. Irra deddeebinee isa quunnamuuf yaallee dirnaan sagaleen ergaa keenyeefi. 我是 BBC 的记者，我知道你在。 An gaazexeessituu BBC'ti. Indaastirii Spycam keessatti harka akka qabdu ragaa qaba. Gaaffilee muraasa si gaafachuun barbaada. Deebii akkanaa kennitu abdiin qaba. Oops. He just deletes. Ay! Ergaa koo hunda haqe. Bilook na godheera. Kontaaktii koo keessas isa argaa hin jiru. I think he just blocked me. Yeah, I cannot see him anymore in my contact list. Ejanticha isa AKA jedhamus dubbisuu yaalleerra. Amma waaniin chaanaalii isaa keessaa ishee baaseera. Ergaa kana akka inni dubbisee nan arga garuu hin deebisne. Amma isa ammaa kanayyuu kutaa hoteelaarraa viidiyoo kallattii dabarsaa jira. Ammayyuu hin dhaabne. Live streaming a hotel room right now. He hasn't stopped. AKA fi Brother Chuun akkaawuntii isaanii teelegraamiif erga gabaasnee boodallee hojjechaa jira. Ta'us guyyaa 10 booda garuu akkaawuntiiwwan kunneen haqamaniiru. allegations. What struck me the most is the Wanti akkaan na ajaa'ibe caalmaa madaala namoota miidhamanii fi indaastirii viidiyoo saalquunnamtii dhoksaan waraabamu gidduu jirudha. Gam tokkoon miidhamtoonni saaxilamoo tahanii fi akka waraabamaa jiran hin beekne jiru. Gama kaaniin ammoo maamiltoota, gurgurtoota, ejantootaa fi dhiyeessitoota qabiyyee eenyummaan isaanii hin beekamnetu jiru. agents, the operators, the suppliers that all hide behind anonymity. Ironically, I think Akkuma kaameraan gubbaa baaxiirraa waraabu warri qabiyyee kana dhiyeessanis miidhamtoota isaanii of gaditti ilaalu. looking down to people. 經歷咗咁太 Waan hama keessa waliin dabruun keenya caala takka wal amannu godhe. Yeroo baay'ee rakkisa ta'e san keessatti waliif dhaabbanne. Nuuf ammallee dhiphinni qalbii itti fufee jira. 咁，所以我覺得就算到而家為止啊，我哋嘅精神嗰種緊張嘅狀態依然都喺度咯。Gabaasni qorannoo BBC kun teeknooloojii fayyadamuun mirgi dhuunfaa akkatti sarbamuu danda'u agarsiiseera. Siin waan akkasii si mudatee beekaa?